Republic of bulchitu Somalilanditti ministeera ittisaa kan ta'an Abdiqaan Mohammud waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaliland irra gahan mormuun aangoo gadhiisan. Qondaalli waraanaa kun pirezidaantiin Somaliland Musee Bihi Abdii osoo mana maree ministeerotaa hin mariisisin Itoophiyaa waliin dhimma karra galaanaa irratti waliigaltee mallatteessan jechuun qeeqan. Oduu waliigaltee ulaa galaanaa kana miidiyaa irraa akka dhagahan himu. Akka isaan jedhanitti naannawaa Awdaal jedhamu iddoo Itoophiyaan humna waraanaa isheetti ijaarrachuuf jirtu jedhamu dhufan. Akkaataa waliigaltee kanaan Itoophiyaan magaalaa qarqara galaanaa taatee Lohaayaa keessatti humna waraanaa ijaarrachuuf odeessi jedhu bahaa tureera. Iddoon kun bakka qondaalli waraanaa kun itti dhalatan ta'utu himame. Waliigalteen wal hubannoo kun biyya ulaa galaanaa mataa ishee hin qabne Itoophiyaaf carraa galaana diimaatti fayyadamuu banaaf. Bakka isaa Somaliland akka biyyaatti beekamtii argachuuf deeggarsa Itoophiyaa kan abdattudha. Itoophiyaan yoo ulaa galaanaa argatte Somalilandii fi misoomawwan bu'uuraa kanneen akka daandii qilleensaaf telekoom